كيسني وجنها تقول يروى مما انتقاباتها ترى في باي واقعون قالت الفنة كلام ما تين واقعون بسين وغرغاري فروتا وغرغاراتي برقيرا ولنرجين تبتني سكا ولرجيني يقول واقعون مكان سهاي بها أما كان كيسن وقاري بدمي جاجتني كان وقاري بدمي تربيتني وقالت أمناجت شور وامباي تتبدن داغدو كانت garuu gargaarsa waaqayyootiif eegumsa waaqayyootiin geggeessaan inni isin godhe hundumaatiif bara dheeraa kana keessa waaqayyo isin gargaaree baga wal isin agarsiise jenna baay'ee gammadamee harka keessa walitti rukutaa waaqayyo maqaan waaqayyoo haa eebbifamu sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisa akkuma himaa turre sagantaan keenya har'aa gabaabaadha namoota keenya baay'een iddoo bashannanaa jiru nyaata qopheessaa jiru nu eegu achitti kanaafi gabaabsinee sagantaa keenya ariifachiisaa jirra sagalee waaqayyoo keessaan iddoo gabaabaa tokko dubbisuu barbaada macaafa faarfannaa daawit 19 keessaan dubbisa lakkoofsa tokkotti jalqabee amma lakkoofsa 6 dubbisa otoo isa kana dhaggeeffataa jirru viidiyoo daqiiqaa 3 gabaabaa tokko warri miidiyaarra jiran naa qopheessu in ilaalla amma garuu macaafa faarfannaa daawit 19 lakkoofsa tokko jalqabee akkas kan jedhu haa dhaggeeffannu bantiiwwanii waaqaa ulfina waaqayyoo himaa jiru bantiiwwanii waaqaa ulfina waaqayyoo himaa jiru wanti bantii waaqaa jala mul'atus hojii harka isaatiin labsa galanni waaqayyoo haa ta'u irrandeebi'a lakkoofsa kana bantiiwwan waaqa ulfina waaqayyoo himaa jiru wanti bantii waaqaa jala mul'atus hojii harka isaatiin labsa guyyaan guyyaa isatti aanutti kana hin dabarsa halkan isatti aanutti waa'ee kanaa hin beeksisa isa kanaaf jechi dubbiin isii hin jiru sagaleen isii hin dhaga'amu haa ta'uyyuu malee wanti isaanii dabarsanii guutummaa biyya lafaatti hin ba'e wanti isaanii himan isii andaara lafaa hin ga'e gooftichi achi bantii waaqaa keessatti biiftuudhaaf godoo hin dhaabe isheen akka dhirsa misirroo diinqa isaatii ba'uutti hin baati akka nama jagnaattis adeemsa ishee raawwachuutti hin gammaddi andaara bantii waaqaa isa gara tokkooti ba'ee naanna'ee andaara isa gara kaanii chillitti ifa ishee isa gubaa duraa kana kan dhokatu hin jiru bantiiwwan waaqaa ulfina waaqayyoo himaa jiru wanti bantii waaqaa jala mul'atus hojii harka isaatii hin labsa ameen biyaada gabaadhaan daqiiqaa 3 fi viidiyoo kan mee haa ilaallu
wajjin Waaqayyo sadinqii hojjechuu danda'u hundumtu harka isaa keessa isa jiru waan gaggaarii jireenya keenyaaf kan ta'u isa nuu kenne Waaqayyoon hin kadhannaa hin galateeffanna. Bantiiwwan Waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa jiru wanti bantii Waaqaa jalaa mul'atu si hojii harka isaatii in labsa kan jedhu sagalee keetii Waaqayyo abbaa keenya ija keenyaan kan arginu kan keessa jiraannu inni mul'atu inni mul'anne hundumtuu galata kee odeessa jiraachuu kee hima bineensoti bakkee uumamni hundumtuu bifa garaagaraatiin akka qomoo isaaniitti galata kee dubbatu hojii keessa guddaa odeessu Noni ya Waaqayyo ofitti aansitee kan nu uumte ilmaan kee ijoolleen kee immoo galata kee caalaatti akka nuyi dubbannuuf nu waamte si galateeffannaa maqaan kee eebbifamu. Waan hojjetteef waan goote hundumaaf galanni siif haa ta'u. Waaqaaf lafa kan uumte isa keessa kan jiru kan uumte isa nuyi beennu isa nuyi hin beenne isa nuyi arginu isa nuyi hin argine hundumaan kan hojjette si duwwaadha. Eenyuna wajjin kan ture eenyutus na gorse eenyutus na gargaaree jedha sagaleen kee ati kophaa kee humna qabeessa ati kophaa kee danda'aadha namni yaa Waaqayyo akeeka biyya lafaa si gargaaree hojjete hin jiru amma ammaatti situ geggeessa galanni siif haa ta'u. Hojii kee keessatti dogoggorri hin argamne wanti qajeeshuun fooyyessuun barbaachisu raawwatee beektotaan amma ammaatti bira hin ga'amne gara fuulduraatti sin argamu galanni siif haa ta'u. Har'a hojii kee kana dinqisiifanna yaa Waaqayyo gaarummaa kee himna tola kee odeessina. Obboloonni fi obboleettonni akka waldaa kiristaanaatti waliin wajjin bakkee yommuu ba'an yeroo bashannannu yeroo waliin wajjin nyaannu yeroo waliin wajjin dhunnu har'a mana keessa teenyee utuu ta'e bakkee yeroo baanu dinqii kee gaarummaa kee caalaatti ilaalla. Qilleensatti nuu kennite uumama babbareedaa yaa Waaqayyo biyya lafaa irratti arginu kana ilaalle akkatti gammannu isa qopheessite. Isa kanatti immoo gammadu nummoo si galateeffachuu ittiin jiraachuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Maqaa isatti nu jaallatti gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin si kadhanna. Ameen. Har'aan waldaan kiristaanaa waggaa waggaatti akkuma gootu bakkee baanee walii wajjiniin gaarummaa Waaqayyoo dinqii Waaqayyo biyya lafaa keessatti hojjete ilaaluudhaan yerootti walii wajjin gammannuudha. Yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessa teenyee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannaa hin faarfannaa walii wajjin kadhannaa wal barsiifna. Har'a garuu waggaa waggaatti akkuma goonu ala baana bakkee baana. Namootis caalaatti iddoo sanatti akka isaan argaman nan amana. Ayyaanni kun yeroo hundumaa waggaa waggaatti ho'aa. Obboloota keenya obboleettota keenya achitti yaa'u. Yeroo bakkee baanu garuu waan waldaa kiristaanaa keessatti isa goonurraa adda kan ta'e waan hundumti keenya illee yaaduun nuu ta'u beekuun illee kan nu barbaachisu akka yaadannuun hunduma keenya yaadachiisuu fedha. Innis immoo uumama Waaqayyoo kennetti gammanna yeroo gadi baanu yeroo bakkee adeemnu yeroo miillaan adeemnu yeroo karaarra adeemnu waan Waaqayyo hojjete caalaatti ilaalla. Mana keessa yoo teenyu garuu isa nu naannee jiru girgiddaa kana duwwaa ilaalla. Ibsaa duwwaa argina. Walii keenya duwwaa argina. Yeroo gadi baanu ol yoo jenne naannoo keenya yoo ilaalle waan baay'ee argina. Waan Waaqayyoon keessatti arguu dandeenya. Viidiyoon marratti kan ilaalle uumama Waaqayyo hojjete waan gaggaarii waan gurguddaa waan xixinnaa waan Waaqayyo ulfina isaatiin qopheesse nu yaadachiisa ture. Baay'een keenya hin beennaa argaas turre gochaan Waaqayyoo fi hojiin Waaqayyo uumama isaatiin kan inni mul'atu lakkoofsa hin qabu.
isa kana isa sana jennee fixuu hin dandeenyu. Xinnaan guddaan isaa lakkoofsi isaa guddaadha. Caakkaa keessa yoo lenne, bishaan keessa yoo lenne, naannoo bishaanii yoo dhanne, qilleensaanii aerooppilaaniidhaanii yoo balaliine uumama Waaqayyoo isa guddaa kana ilaala. Keessumaatii aerooppilaanii irra teenyee asii gadi yommuu ilaalu baay'ee dinqisiifanna. Sammuu namaan dinqisiifanna. Hojii Waaqayyoo hin dinqisiifanna. Isa kana hojjete, isa kana qopheesse, sammuu namaa isa ol ta'e Waaqayyo Waaqa jiraata. Caalaatti akka nu yaadannu nu godha. Waaqayyo guyyaa guyyaatti jireenya keenya keessa jira, uumama keenya keessa jira. Waan biyya lafaatti ilaalu hundumaa keessatti harka Waaqayyo argina. Simbirroo haa taatu, mixii lafarraa haa taatu, akkaataan itti jiraatu yommuu ilaallu, akkaataa isheen baatee galtu yommuu ilaallu, akkaataa isaan itti walii wajjin jiraatan yommuu ilaallu, waan baay'ee jireenya keenyaa fi barumsa kan ta'u ilaala. Baay'een keessanii beektu sagaleen Waaqayyoo keessumaa Solomoonii barumsa guddaadhaaf gara mixiitti nama eega. Dhaqaame mixii ilaalaa jira, boondaa ilaalaa jira. Akka isheen itti hojjettu ilaalaa jira. Dura bu'aan hin jiru jedha, wal miidhuun hin jiru jedha, nyaata isaanii yoo qopheeffatu jedha. Iddoo jireenyaa eessa ganna akka turan, maal akka nyaatani, duraan dursanii akka isaan qopheeffatan namatti hima. Waan Waaqayyo uume hundumaa keessa barumsatu jira, ogummaatu jira. Ogummaa kana booddee inni jiru immoo Waaqayyo isa jiraata anaaf isin waaqessinudha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Inni nu waaqessinu kuni harka keenya keessa galchinee qabachuu hin dandeenyu. Isa waaqessinu kana sammuu keenyaan yaadnee bira ga'uu hin dandeenyu. Karaa ilma isaatii, karaa gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaa nutti mul'ate. Isatu gara biyya lafaa dhufe, eenyummaa Waaqayyoo isatu nu agarsiise. Jireenyi kana booddee dhufu biyyi lafaa kun yommuu darbu maal akka inni fakkaatu isatu nutti hime, isatu nu qopheesse. Waaqni keenya waan sammuu namaa bira ga'ee yaadee qopheesse jira yookiis hin jiru jechuu danda'u miti. Isa nu beennuuf, isa nu yaadnu, isa nu hubannu ol inni Waaqayyo biyya lafaa keessatti jireenya keenya keessatti ni raawwata. Kanaaf haa ta'u obboloota koo bakkee yommuu baatan isa kana dinqisiifattu, isa kana ilaalla walii wajjin. Keessumaa har'a naannoo Mississippiitti kan isin wal geessan, kan hundumti keenya wal geenyu waggaa waggaatti akkuma sila jedhe akka irra deddeebinee goonu. Naannoo galaana guddaa biyya lafaa keessatti beekame isa Waaqayyo hojjete, isa inni qopheesse waggaatii gara waggaatti yaa'uu isaa gargar hin kunne. Bineensoti baay'een, simbirroonni baay'een, uumamni Waaqayyo kan keessatti argamanii dhummoo isaaniin ilaallee dinqisiifanna. Waaqayyoon galateeffanna, itti gammanna. Gaarummaa Waaqayyoo, humna Waaqayyoo, hojii Waaqayyoo ilaalla. Inni biyya lafaa keessatti seenaa hojjete kun anaaf isin keessatti seenaa hojjechuu isa danda'udha Waaqayyo. Inni biyya lafaa akka itti gammannuu fi duraa booddeedhaanii inni qopheesse kun anaaf isiniif jireenya keenya, jireenya keessan keessatti inni waan guddaa hojjetu isa duwwaadha. Namni gara isaa dhufe akkaataa jireenyaa beeka. Namni gara Kiristoos dhufe maaliif akka jiraatu beeka. Maal gochuun akka isarraa eegamu beeka. Eessa akka adeemu beeka. Attamitti akka jiraatu beeka. Sababiin isaa isa Waaqaaf lafa uume kana. Isatu jireenya keenya keessatti halkanii guyyaa nu geggeessa. Isatu mana isinitti ijaare. Isatu jireenya isinii kenne. Isatu fayyaa isinii kenne. Isatu nagaa isinii kenne.
isatu baatanii galuu akka dandeessan godhe. Isatu akka waldaa Waaqayyoo keessa teessanii yeroo kana dhuftanii akka galateeffattan isatu godhe. Beekumsa keenyaaf ogummaa keenya miti. Ogummaan Waaqayyoo, dandeettiin Waaqayyoo guyyaa guyyaatti jireenya nuu kenna. Guyyaa guyyaatti nu geggeessa. Uumama biyya lafaa duwwaa geggeessatu Waaqayyo addaan baasee immoo keessumaa anaaf isiniin geggeessa Waaqayyo. Geggeessa Waaqayyoo jireenya keessan keessatti ilaalaa jirtu meetaa ayyaada. Daqiiqa yaaduu fudhadhaa. Waaqayyo jireenya keessan keessatti waan haaraa, waan addaa, waan guddaa uumama isa kan biraarraa adda isin baasee isin jaallatee ofitti isin qabee ilma koo intala koo isiniin jedhee guyyaatti gara guyyaatti waan inni isin keessatti hojjetu yaada. Mana keessaniif, jireenya keessaniif. Yeroo isa yaaddan galataan gootu, gammachuudhaan gootu, abdiidhaan gootu. Biyya lafaas abdiin keessan jirre keessatti, biyya lafaas yaaddoon goote keessatti yeroo gara isaa ilaallu abdiitu yaada keenyaaf qalbii keenya keessa gootu. Mee yaada kennaa Waaqayyoo, eebba Waaqayyoo jireenya keessaniif kenna. Inni biyya lafaa kuni akeeka baase, inni dizaayinii godhe, inni tooraan qopheesse. Uumama hundumaa inni kaa'e, nuun immoo isa keessa inni kaa'e. Itti gammadaa duwwaa miti, abboomaa, geggeessa, irratti mo'aa inni nuun jedhe. Jireenya keessaniif jireenya kootiif yaada. Isa Waaqayyo naannoo keessan akka itti gammaddaniif isinii kaa'e kana ilaaltanii dinqisiifattanii beektu. Eessaa dhufan jettanii beektu. Attamitti hojjetaman jettanii beektu. Yeroo baay'ee guyyaatii gara guyyaatti sababii isaanii ilaaluuf arginuuf salphaadhumatti bira darbina. Salphaadhumatti ilaallee bira darbina. Garuu harka Waaqayyootu keessaa mul'ata. Hojii Waaqayyootu keessaa argama. Kanaaf Waaqayyoon haa galateeffannu. Isa kanarratti gooftaan godhe. Akka itti gammannu, akka itti jiraannu isa godhe. Nuyi warra uumama kan biraa jala galanii abboomamanii isaaniin bitamanii warra jiraatan otoo hin ta'in uumama biyya lafaa keessa jiru isa Waaqayyo qopheesse kana warra geggeessan, warra abbooman, geggeessitoota keessumaa ijoolleen Waaqayyoo isin geggeessitoota biyya lafaati. Geggeessitoota biyya lafaa yommuu ta'an itti gaafatama baay'ee wajjin nutti dhufa. Keessumaa ijoolleen Waaqayyoo kiristaanoti geggeessitoota yommuu ta'anii itti gaafatamaa wajjin nama Waaqayyoo ta'uun, kiristaana ta'uun itti gaafatama baay'ee qaba. Ollaa keenyaaf itti gaafatama qaba. Walii keenyaaf itti gaafatama qabna. Maatii keenyaaf itti gaafatama qabna. Jireenya kan ofii keenyaaf itti gaafatama qabna. Lafti nu oollu, wanti nu goonu, wanti nu dubbannu hundumtuu itti gaafatamaa wajjin nutti dhufu. Akka nama biyya lafaatti haasa'uu hin dandeenyu. Akka nama biyya lafaatti jiraachuu hin dandeenyu. Lafa biyyi lafaa ooluu hin dandeenyu. Nuyi adda uumama Waaqayyo uume keessa. Gooftoliidhaan moototadha. Warra geggeessanidha. Mootoliif, gooftolii fi warri geggeessan immoo ulfinni isaanii adda. Garbichi Waaqayyoo Daawit amma xinnootti ergamoota gadi isaan goote jedha. Waa'ee namaa yommuu dubbatu ulfina qaba. Har'a yommuu baatanii uumama Waaqayyoo isa kanarraa adda godhee nu uumee irratti gooftaa nu godhe kanaa yommuu ilaallu ani itti gaafatamaa wajjina biyya lafaa keessa jira jennee jireenya keenya keessatti haa yaadnu. Yeroo walii wajjin nyaannu, yeroo walii wajjin nu bakkee baanee nyaataaf dhugaatii keenyatu adda sababii ta'e miti. Mana keenyattis hin nyaanna, mana keenyattis hin dhugna. Garuu ijoolleen Waaqayyoo tokkummaadhaan jaalalaan waldaan kiristaanaa
walii wajjin baatee gammaddee haasoftee taphattee dhiironni dubartoonni dargaggooti mucooliin keenya yeroo walii wajjin dabarsan guyyaa akkasii kanatti caalaatti tokkummaa keenya jabeessina. Walii wajjin dhaabachuu keenya jabeessina. Ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya jabeessina. Maatii Waaqayyoo tokkicha ta'uu keenya jabeessina. Kanaaf waan addaa nyaata keenyatu adda jechuu miti. Tokkummaa keenya isa walii wajjin agarsiifnutu hunduma isaa caalaa barbaachisaa. Baay'een keenya mana keenyatti tarii lafa dhuunfaa keenyatti itti gammannu hundumaa hin qabna. Har'a garuu walii wajjin xinnaan guddaan dargaggeettiin hundumtuu walii wajjin Waaqayyoon galateeffatu. Isa kanaan garaa keessaniif yaada keessan qopheessaa. Obboleessa kee wassanii wajjin haasa'a. Obboleettii keessanii wajjin haasa'a. Namni hin beekne yoo jiraattan baraa. Namni wajjin haasoftanii hin beekne yoo ta'e itti siqaa wajjin haasa'a. Wajjin nyaadhaa, wajjin dhugaa, waliin yaafadhaa. Akka ijoollee Waaqayyoo tokkummaa keessan jabeessaa. Ijoollee Waaqayyoo caalaa walitti siquunii wal jajjabeessuun kan isin irraa eegamu kan biraan hin jiru. Biyya lafaa keessatti nu maatiidha. Maatii eenyu? Maatii Kiristoos. Maatii Kiristoos yommuu taanu immoo wal hiruun hin jiru. Maatii Kiristoos yommuu taanu hiyyeessa sooressa jechuun hin jiru. Maatii Kiristoos yommuu taanu beekaa wal'aanaa wanti jedhamu hin jiru. Maatii Kiristoos yommuu taanu waa'ee naannoon dubbatamu. Maatiin Kiristoos maatii eessaayyuu haa dhufu, eenyuun iyyuu haa ta'u, maaliyyuu haa fakkaatu. Maatiin rakkataan isoo keessa jiraati. Gargaarsa kan barbaadu isoo keessa jiraati. Disabled yoo keessa jiraati. Maatii keessa maatiidhuma jedhama. Malee addaan hin ba'u, hin tuffatamu, hin gatamu, hin dhiifamu. Kanaaf namni hundumti keenya maatii. Maatii kana Kiristoostu dhaabe. Maatii kana nama dhaabe. Maatii Kiristoos. Iddoo kanatti kan walitti nu qabe sagalee Waaqayyooti. Naannoodhaan baay'een keenya gargar fagaachuu dandeenya. Baay'een keenya asitti wal arginee wal barreeffama. Kiristoos garuu walitti nu qabee maatii Kiristoos nu godhe. Kanaaf har'a yommuu bakkee baatanii maatii kana caalaatti bara. Walitti dhiyaadhaa. Walii wajjin dubbadhaa. Walii wajjin nyaadhaa. Walii wajjin gammadaa. Waaqayyo isa yeroo kana nuu kennee nu qopheessee akka kanatti walii wajjin akka jiraannu isa godhe galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Lakkoofsa isa jalqabaan irra deebi'ee dubbisee xumuruu barbaada. Bantiiwwan Waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa jiru. Bantiiwwan Waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa jiru. Wanti bantii Waaqaa jalaa mul'atus hojii harka isaa labsaa jira. Egaa yeroo gadi baatan bantii Waaqaa ilaalaa maal argitu? Biiftuu yommuu argitan, qilleensa yommuu argitan, bishaan yommuu argitan, muka babbareedaa, daraaraa babbareedaa yommuu argitan, simbirroota babbareedoo yommuu argitanii, marga bareedaa yommuu argitanii, isaan kun hundumtuu galata Waaqayyoo akka isaan himaa jiranii yaada keessan keessatti ilaala. Immoo isaan caalaa warra ulfina Waaqayyoo himaa jira. Ulfina Waaqayyoo himaa jirta obboleessa obboleettii lama jirtu. Mana barumsaatti, mana keetti, maatii keessatti, lafarratti hundumaatti kanatti si waame Waaqayyo. Kanatti na waame Waaqayyo. Maatiin Kiristoos kana hojjetaa jira. Tokkummaadhaan isa kana hojjeta. Amma dhumaatti isa kana hojjechuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keessan hunduma keenya haa gargaaru. Ameen. Yoo hundumti keenya Waaqayyoon kaanii dhaabannee galateeffannaa hin kadhannasi.